waaqa odaa nabii waaqa gadaa sana Oromoo waaqa odaa sana Oromoo waaqa saglan Booranaa si kadhannaa nu kadhatamu si kadhannaa nu kadhatamu waan nagaan nu bulchu nagaan nu haa bulchu biyya keenya biyya nagaan haa godhu mootummaa keenya sirriirra haa bulchu nutis jalatti haa bulchu kan facaasu haa hammatu isinis warri cira kana qopheessitan hangoorii garnaataa lafarra bal'adhaa ashawaa sariitaa lafarra facaa ibidda baarataa hundatti mul'adha damma biraataa hundatti mi'aa kanan jedhe turtuun rabba haadeessu hamtuun diina haadeessu haleera anjaarsa nan jedha waaqayyaa jedhe kan nagaan nu bushe nagaan haa oolchu hamaa himmaataa nu haa oolchu dhibeen hingataa nu haa oolchu hojjenni bu'aa haa ta'u dubbanni dhugaa haa ta'u hamaa himmaataa nu haa oolchu ibidda tulluurraa ta'anii addunyaa taa'ifanii hanta nan jedha waaqayyummaa narra beeka kana dhimma waaqayyo haa guutu. Ayyee duraan dursee eeyyamamaa ta'uu keetiif galatoomi eenyu siin jenna? Ani Mo'aa Taarikuun jedhama. Okay, dargaggoo Mo'aa Taarikuu. Egaa har'a mata duree simboo irreechaa jedhuun ati qopheessaa olaanaa ta'uun qophii kana miidhagaa kana waan kana fakkaatu qopheessaa jirtu. Maal ture mee akkamitti maalti siin kakaase? Ayyee akkuma jalqaba irratti yeroo sagantaa kun sagantaa simboo irreechaa jedhamudha. Jala bultii irreechaa sababeeffachuudhaan namoonni yeroo baay'ee suura ayyaanaa yookiin suura irreechaa ni ka'u. Namoonni suura ka'uudhaaf ka'an kun immoo yeroo baay'ee namni uffata gaarii dhaba yookiin lookeeshinii gaarii dhaba yookiin kaameraa dhaba. So nuti wanna kana bakka tokkotti bakka namni hundumaaf mijataa ta'etti kaameraa gaatee lookeeshinii bareedaa ta'ee fi uffata aadaa Oromoo qopheessinee namnuu bifa bilisa ta'een akka itti bu'aaru akkasumas immoo suuraa seena qabeessa irreechaa akka qabaatu gochuudhaaf kan kana qopheessine. Maqaan koo Feevan Geetahuun jedhama. Ayyee shamarree Feevan Geetahuun. Okay. Feevan egaa har'a qophii addaa simboo irreechaa jedhutti as giddugala aadaa Oromootti qophaa'e irratti atis simboo taatee miidhagdee asitti si agarre akkamitti hubatte mee maal fakkaata ture? Sagantaan isaa baay'ee bareeda hundumti keessanii asumaanii diikoorii babbareedaa argineerra akkasumatti natti toleera asitti argamu kootti baay'ee namatti tola namni as jiru miidhagee uffatee aadaa Oromootiin shaashambaa jechaa jira. Akkasitti namatti tola baay'ee. Akka jalqabaatitti akkam sii deemaatu jira amma eegdee tahaa jira akka jalqabaatti jechuudha. Ka'umsi isaa baay'ee dinqisiifatama amma eegdee sii tahaa jira. Thank you. Egaa akkuma tikaaste xiqqoo wanna haarawii gaafa jalqabdu chaalenjiin qabaata namni baay'ee amantii sirratti qabaatu. Kun immoo maal fidee jedha namni wanna haarawii waan gaafa argu nuti hanga yaadne wanticha hojjechuu hin dandeenye qaamni nu deeggaruu dandeenyu haga nu deeggaruu danda'u nu hin dandeenye humna qabnullee baasnee agarsiisuudhaaf bakka bilisaa argachuudhaaf baay'ee rakkachaa turre. So amma yaadne ittiin dhiyeessine egaa akka jalqabbiitti garuu wanni dhiyeessine kun gahaa ta'uu baatus jalqabbii gaariidha jenneetu itti galleetu jirra. Tole. Kana fakkaatti. Atis shaashambaa jechaa osoo jirtu tasa garaan si finne wanti kun kanaan dura sirriitti hin baramne osoo barame bu'aa gaarii hin qabu jettee yaadda sirriitti? Bu'aa gaarii qaba malee akkasuma beekamtii sin fida akkasumas immoo Oromoon aadaa akkamiin akka qabu hin babal'isa jedhee naman kanaafuu tuffuu qaba. Onneen keessan namatti tola wanti kun itti fufeellee akka baramuu qabu. Kuni ka'umsa irraas kaanee waan gaarii argaa jirra. Asitti shaamarran manguddoon dargaggeessis akkasumatti babbareedee argamaa jira akkuma suuraa garaagaraatirra laalaa jirru. Iddoo kanatti wantoonni adda duree mul'atan maal fa'i? Egaa bakka kanatti wantoonni adda dureedhaan mul'atan sagantaa keenyatti qabiyyeen isaa inni jalqabaa agarsiisa diikooriidha. Akkuma gibbii mooraa kana keessatti argitan agarsiisni diikoorii ammayyaaf aadaa bakka garaagaraatti godhameedha kan inni jiru. Inni lammaffaan agarsiisa uffata aadaadha. Faashin shoo isa jennu osoo hin taane namni kamiyyuu dhufee dirqama nama ogummaa moodelingiidhaan barate osoo hin taane uffata aadaa Oromoodhaan namnu uffata aadaa Oromoo sana beeksisuu akka danda'u gaafa uffatu immoo akkamitti namni baay'een Oromoo ta'e uffata aadaa Arsii yookiin aadaa Booranaa yookiin bakka garaagaraa akkamiin akka uffatu namni hin beeku. So akka beeku inni lammaffaan immoo agarsiisa sana akka agarsiisu waaw kun uffata naannoo Baaleedha kun uffata naannoo Jimmaadha Wallaggaadha jedhee namni akka beekuufidha. Inni itti aansu agarsiisa nyaataa qopheessineedha kan turre nyaata aadaa akkuma beekamu garuu gibbii kana keessa nyaata aadaa fuunee galuudhaaf eeyyama hin arganne sana gochuu hin dandeenye. Inni kan biraan sagantaa suuraadha bal'inaan sagantaan keenya inni ijoonis sanadha waan ta'eef namoonni nuti qopheessines namoonni bakkeedha uffata aadaadhaan faayamanii dhufanis bilisaan suura kaanii kan galan ta'u. Inni kan biraan bakka kanatti akkuma argitu sagantaa yeroo bunaa ni qabaanna namnuu dhufee
bishaan dhugee akaayillee nyaatee buna dhugee illee bu'aadha akka galuuf bilisaan sana illee qopheessinee jirra. Wantoota akkasii kan of keessatti qabatu. Okay. Har'a akka jalqabbii isaatitti maal akkamitti hubatte akka jalqabbii isaatitti amma eegamu deemeera jettee yaadda silaa kanaa ol ta'uu qabu jedhu. Kanaa ol ta'uu qaba jedhee yaada. Namnis baay'atee Oromoon baay'eedha miliyoona baay'eedha hedduudhaan lakkaa'ama waan ta'eef too kana irratti wal jajjabeessine gaarii natti fakkaata. Ammaaf gaara jedhee namanu garuu gara fuulduraatti hin babal'ata jedhee namana. Nus akka ka'umsatti ka'umsi isaayyuu yaadamuun isaayyuu absheetu wanta godhamuu qabudha jenna. Garuu dargaggeessiif dargaggeetti Oromoo wanti kun akka cimee itti fufu keessumaayyuu irreecha hora Finfinnee kanarratti jala bultii isaatiin waan akkana jiraachuun baay'ee kan jajjabaachuu qabudha. Maaltu irraa eegama jetta dargaggeessaaf dargaggeetti akka keetirraa? Eegee cimanii akka itti fufan hin jedha asumaan immoo haasaan nama caccabsu baay'een hin dhaga'ama akkasumas kan nama jajjabeessu hedduun jirallee isa gorsaaf ta'u akka itti fufaniif akka ta'u gorsi jira isa fudhachaa akkasumas isa cabsuu barbaadu aadaa Oromoo hin guddatu jedhee duubatti hambisuu barbaadu immoo dhiisanii akka nama hin dhageenyetti bira darbuun gaariidha jedhee naman. Kanaafuu cimuun barbaachisaadha jetti. Ejjennoon gara fuulduraatti. Bareeddanii Oromiyaa iddoo garaagaraa bakka buutanii uffannaan keessan Shawaan jira, Booranni jira, Wallaggi jira, Kamiseen jira, Baaleen jira. Kanaafuu baay'ee bareeddu baga ittiin isin ga'e. Baga walumaan nu geessinillee baga. Ayyee maal fakkaata ture qophiin kun akka haala yeroo duraatiin? Waan baay'ee dinqiidha. Akkuma argitu nu bareecheera. Irreechi bareedina. Amma akkasitti gaafa dhaabbannu hin bareednu. Baay'ee bareechuun akkas jechuudha. Bareedina keenya jechuudha irreechi. Kanaafuu gammanneerra. Namatti tola akkasumatti itti fufuu qabanna. Ispeeshaalii nyaata Oromoon qabu asitti arginee baay'ee nutti toleerra. Irraallee unachaa jirra baay'ee gammanneerra. Akkuma kanatti itti fufuu jenna warra pirogiraamii kana qopheesses galateeffachuu ni barbaadna baay'ee namatti tola. Ulfaadhaa isinis. Bagatti si ga'e. Baga walumaan nu ga'e. Maalluu dabalta kan dargaggoon kun nuun jedhe irratti? Egaa akkuma argaa jirtanii qophii jala bultii ayyaana irreechaa ilaalchuudhaan simboon sagantaa bareedaa akkasii tokkummaa Oromoo mul'isu jechaadha. Ayyaana Oromoo waliin taanee dabarsuudhaaf akkasitti shamarreenis dargaggoonis faayamnee bareedneeti kan itti jirru. Kana fakkaanna Oromoon. Ayyee Oromoon bareedduu miidhagduu akkasitti immoo yeroo quba ol qabaattu kana caala miidhaginni ishii ifa bahee mul'ata. Baga jala bultii ayyaana irreechaatiinis niin gahe jecha bareedni asitti argamneera natti fakkaate. Isinis guyyaa irreechaa akkanatti akka bareeddanii iddoo garaagaraa irraa akka dhuftan abdii qabna waan ta'eef baga ayyaana irreechaatiin isiniin ga'ee isiniin jechuu barbaada. Ayyaanni kun ayyaana baay'ee bareedaa fi ayyaana baay'eetiif boonnuudha. Oromoon hundumtinuu akkuma barreen gaddaa baranas kabajuuf deemaa jirra. Akkasuma immoo waggaa dhufuus kana caalaa akka bareechinee kabajnu mamii hin qabu galatooma. Maqaan koo Seenaa Olfiqaaduun jedhama. Ayyee. Nuti dhalooti qubee kun gaanii carraa kan argannee qophii kana irratti hirmaachuun keenya akka irreechaattis haa ta'u baay'ee gammadoodha. Irreecha jechuun gaanii uummati Oromoo yeroo inni itti ivantii inni itti takkaa wal argu yoo jiraate irreechadha. Sirriitti kan irratti wal argu jechuudha. Kanaaf immoo irreechi jabaatee itti fufuu qaba. Nuti dhalooti qubee immoo jabeessinee itti fufsiisuu qabna. Kanaaf baay'ee gammadaadha baay'ee natti toleera. Ayyee irreechi irree keenya kan jedhu naaf kaasteersaa isinis immoo irreechi irree ta'uu tokkummaadhaan asitti argamtanii sereemoonii siimboo irreecha irratti argamtanii isinis tokkummaa kana haala cimsuun asirratti argamtaniirtu dhaamsa biraas wanti itti nu dabaltu yoo jiraate. Dhaamsi koo Oromummaa keenya jabeessinee itti fufsiisnu. Uummati Oromoo sabni bal'aa iddoo jirtaniiti irreecha irratti argama aadaa keenya guddisaa jechuun barbaada galatooma. Isinillee akkasitti miidhagdanii iddoo kanatti waan argamtaniif wanta kana akka jalqabaatti akka inni akkanatti miidhagee mul'atuuf kaka'umsa qabaattanii asitti argamuu keessaniif ispeeshaalii miidiyaa keenyaaf eeyyamamaa taatanii dhaamsa waan dabarsitaniif maqaa daawwattoota keenyaa fi maqaa miidiyaa keenyaatiin guddaa isin galateeffanna ni bareeddu akkanumatti itti fufaa horaa bula. Irree keenya. Inna gaam. Irreechi. Irree keenya. Ayyee galatooma.
Thank you so much. Baay'ee kan namatti toluu fi kan jajjabaachuu qabudha. Egaa wantoonni amma akka jalqabaatti akka chaalenjiitti wantoonni naaf kaastee jiru gara fuulduraa qaamni isin deeggarus namoonni isin hubatanii gara aadaa fi turizimiitiin illee ta'uu mala. Ispeeshaalii irreechi egaa waggoota 150 booda Finfinneetti kabajamaa jira. Kanaan wal qabatee immoo isinis dirree Finfinneetti keessumaayyuu galma giddugala aadaa Oromootti seentara isaati irratti waan kana qopheessuun keessan kan cimee itti fufuu qabudha. Dhaamsi qabdu yoo jiraate. Egaa dhaamsi ani qabu yoo jiraate akkuma tikaaste irreechi irree keenyadha. Irreechi nageenya, irreechi jaalala, irreechi tokkummaadha. Irreechi nageenya, jaalala, tokkummaa gaafa jennu garuu isa qabu qofaa barbaannee sagantaa qopheessinee offisnee osoo hin taane sagantaan bilisaa akkasii nu barbaachisa. Tarii humna keenyaan kan hin hojjetamne ta'uu danda'a. Abbootiin qabeenyaa hojii gaarii hojjechuu barbaadan ni jiraatu. Qaamni dhaabbileen garaagaraa ni jiraatu. Sana waliin taane saba Oromoo qofa miti saba biraallee bilisaan gara keenyatti waamne dhuguma Oromoon jaallataa hammataa ta'uusaa irreechi kan jaalala kan nageenyaa ta'uusaa agarsiisuu hin barbaanna kana caala sagantaa keenya bal'isuu hin barbaanna soo dhaamsaani qabu yoo jiraate irreechi jaalala nageenya tokkummaadha simboon irreechaa qophiin akkasii immoo bal'inaan nu barbaachisu cimnee haa hojjennu jenna. Eeyyee hundumtiyyuu of eeggannoon akka socho'u babbareedee miidhagee aadaa Oromootiin Oromoon seera qaba aadaa qaba safuu qaba waan ta'eef lola malee wal morkii malee wal tuffiidhaan malee hundumtuu aadaa qabuun akka socho'u atumaan immoo nagaadhaa fi nageenyaan namni keessa jira Oromoo fakkaatee kan dubbii kaasuu barbaadu kanaafiyyuu isa dhiisanii hundumtiyyuu gara kaayyoo isaatiitti gara aadaa isaatiitti akka socho'uun jedha.